akkamitti warningi inni deddeebi'ee nutti kennu ofirraa kaasuu dandeenya. Gidduu kana TikTokin namoota liivii seenan amma adabatti kennuudhaan liivii irraa gad darbachuu akkuma kana liivii isaanii district gochuu irratti argama. Maaliif akkasii isin godha waan jedhu barumsa xiqqoo isinii kennaa in sirreeffattu jechuudha. Namoonni hedduun TikTok irratti wantoota garaagaraa liivii irratti agarsiisuudhaan biizinesii hojjechaa waan jiraniif kaampaaniin TikTok seera haaraa baasee jira. Seerri haaraa inni baasee jiru kunillee namoonni liivii irratti waan tokko yoo agarsiisan district akka ta'an yookiin maamila isaaniitti akka hin mul'anneef kaampaaniin TikTok aguugaa jira dura. Kanaafuu tooftaa isin fayyadamtan tokkoon isinitti hima. Kallattiidhumaan liivii irratti waa argisiisuu waan barbaadan argisiiftanii gurgurachuu bitachuu barbaaddu yoo ta'e TikTok keessan gara TikTok biizinesiitti jijjiira. Akkamitti TikTok keenya gara TikTok biizinesiitti jijjiirra kan jedhuuf barumsa taanu isinii qabadheen jira waan ta'eef viidiyoon kun namoota liivii seentan hunda keessan fayyada waan ta'eef ol kaawwadhaa. Hiriyoota keessaniif illee share godhaa. Jalqabarratti TikTok keenya keessa seennaa erga TikTok keenya keessa seennee booda asii profaayila keenyatti buuna. Profaayilatti yeroo buunee jennu sarara sadii gararraa kanaa fayyadamuudhaan siitingiitti buuna. Siiting and privacy jedhee warri isinii fidu siiting and privacytti bu'uudhaan akkaawunti kan jedhu filattu. Erga iddoo kana dhuftanii jettanii switch to business account kan jedhu kana gattutu. Erga iddoo kana dhuftanii akka kanatti isinii fida. Haay garramu dhabsu jedheetu naa fidee akka kanatti hin gattuqadha. Ammas neekestiin godhaa. Waan ani irratti hojjechuu barbaadu as keessa jira. Fakkeenyaaf jalqabarratti art and craft jedha. Yoo ni aartii irratti hojjechuu barbaada ta'e isuma kana filadheen neekesti godha jechuudha. Barnoota tokko waan an kennuufi education kan jedhu kan ergan gattuqadhee booda neekest ergan godhadhee booddee yoon barbaade asittan imeelii koo barreeffadha. Nan barbaachifne yoo ta'e iskaayipii godheen keessaa ba'a jechuudha. Kana booddee xumuradheera waan ta'eef TikTokiin koo gara TikTok biizinesiitti naaf deebi'eera jechuudha. Barumsa isin fayyadan akkasii yeroo yerootti argachuuf immoo fooloo na godhachuu hin dagatinaa.